dhugaa rabbi namni qabeenya hawa konkolaataa hawwaami wahotte jechuudha. Abdii isaa jechuudha. Akkana godha akkas godha mana jaaradha maalidha miti. Ani jechuu hawwiin kiyya jechuudha yeroo amma irra jiru kanatti yooma akka uummata kana uummata viidiyoo irraa kanatti haadhaaf abbaa kiyya akkana ijaa argaan oole na yaachisu jechuudha. Wallahi yeroo ammaa kana keessaa miirri keessa jiru miira hamaadha. Addunyaa tana keessa fiinne homaa qaba dadhabnee jirra. Wallahi isin tarii ijoollee amma dhuftan kuni homaa isinitti fakkaatu waa'ee maatii kun jechuudha. Wallahi garuu nu gubata keenya jechuudha warri umrii isaa waggaa isaa asitti fixe gubata waa'ee ganaa gubata maatii kana. Yaa rabbi nu fayyisu hunda keenya rabbi nu haa fayyisu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi viidiyoon kunniin hin bu'aan viidiyoo kana wargu dhugaa rabbi na boochisa. Maaltu na boochisa? Wayyaa rabbi anuma yoom dabartee anuma yoomii walitti qabamtee anuma yoom guutee haadhaaf abbaa kee waggaa 10 meeqa fagaadhe ijaan argaani hawwii kiyya. Yeroo hundaa inuma karoorsa inuma na jalaa fashalaa. Yeroo hundaa inuma karoorsa inuma fashalaa. Yeroo hundaa inuma karoorsa inuma fashalaa. Kalaas amma abdii kutadhe kalaas way silaa yaa rabbi kiyya way fakkana na godhaa jirta waan jedhu itti miira akkasii keessa jira jechuudha. Rabbi warra nagaa hambee nagaatti deebi'u rabbi nu haa taasisu. Wallahi qabeenyi guddaani gammachuun guddaa ana biratti haadhaaf abbaa kee ijaa arguudha. Waan kana caala na gammachiisa jedhee hin jirre yaadu addunyaa tanarratti. Waan kana caala na gammachiisa wanni kun jedhee yaadu hin jiru addunyaa tanarratti jechuudha. Yaa rabbi kiyya haa amaanaa sitti. Hin beeka ijoolleen keenya tokko namni akka kayyaa biyya namaatitti umrii isaa dhumate. Gubata akkana warri qabdan warri dhiyoo dhuftanillee jechuudha. Isin homaa miti wallahi. Warra waggaa 2 waggaa 3 biraa deebita dhuftan kunniin alhamdulillah la. Wallahi alhamdulillah la. Rabbi nagaadha itti sinaa galchu nu carraa sanuyyuu dhabnee jirra. Rabbi nu haa laaffisu hunduma keenyaafuu iyyuu. Fono viidiyoon miira keessa nagalchite wallahi ya Allah ya rabbi gahinuun jedhime ya rabbi akka namaati harabaafachiise. Yaa rabbi hunda keenya yoo harabaafachiisime ummatuma keenya kana waluma qabi hara nu baafachiisme wallahi. Dhalee amma kun faca'ee kun dhalee ilmoo biyyatti galchaa ilmoo ofirraa fagaataa ku haadhaaf abbaa ofirraa fagaataa. Way jireenya addunyaa tan jireenya addunyaa walitti hin qabamne keessaafuyyuu biyya arabaa kana keessa duniyaa ati argattullee akka waan bubbee wayiiti. Duniyaa ati hojjettu ofii ati hojjetta duniyaa ofii hin jiru ifaa jeesirraa hin oolu. Maatii kan kee bira hara hin baafattu dhukkuba garagaraati saaxilamta. Garuu birri isiin dhuftu birri abaarsaa wayii ta'an hin beeku wallahi. Garuu isiin buutee argitu jechuudha. Inuma daladda si'i dalagaa sitti hin hafne maatii kan keetii irraa fagaatte ilmaan keetii irraa fagaatte wanuma takka khalaas isii inuma walitti hin qabamne abadan inuma walitti hin qabamne. Kan ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa tokko kan dhageerratti baradhee bakka sanillee hin geenne duniyaan tun hin qabamtu dhangaa ilma aadamii kana wanni guutuuf hin jiru hin canqa yoo boolota akkati taate malee yoo dongoroo baadhee dongorina hojjaa. Jechi isaan jedhani ani wallahi duraa homaa natti fakkaatu yoo namni duniyaa walitti hin qabamtu maal jan kana hin ta'e ofumaa isaanuma faffacaasanii malee akkam walitti hin qabamne hin jedha ilaalcha kiyyaarra jechuudha. Akkam walitti hin qabamne ufuma wajjanne malee ufuma bibittineessan malee een jedha yeroo sanittuu barbe zeeroo irra dhaabadhee nama komadhaa ture jechuudha. Zeeroo irra dhaabadhee duniyaa zeeroo irra qabaadhee nama umuroma jechuudha. Garuu sa'a amma irra jiru kanarra irra gad dhaabadhee wanuma takka khalaas haadhaaf abbaa kiyyaallee akka uummanni ormaa kun ergatee na ifaajessee na dadhabsiisee dhukkuba na saaxilee kan odoo isaanii akkanallee ergatanii na ifaajessanii na dhukkubsiisanii sila rabbiin kiyya biraayyuu milkaayaa waa ittiin milkaa'u qaba jedhee yaada. Garuu waan sanillee hin qabu dhugaa dubbadhee jechuudha. Ni ulfaata wallahi yaa rabbi biyyuma teenya tana yaa rabbi ati mee nagaa nu godhi gubanni aboo khalaasuuf viidiyoo manamaa kana ilaalaa waan namni galu jechuudha. Wallahi waan namni galu jechuudha. Yookiin ijoolleen ji'a takka naafee jeda manave wiya salinafe mal jaan komiti nama jala deemay khalas mira keessa gala ya rabbi yoo manillee akkana jedhaan jedha jechuma tana ufamansiisuu dadhaba khalas ya rabbi wanni kun yoom ta'e waan kan dhaga yoom wiya hagana qofa galun naafee jedhe ilaalchi akkasiitiin jiraadha miira akkasiisa yoom argaadha wanna dhagamu jechuudha commenti ijoollee jala galee jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin wan hundu fedha rabbiitiin taati.
yoo rabbiin laafis inuma laafti yoo rabbiin nu jabeesse immoo inuma jabeetti rabbi nu haa laafisu hunda kennaayyuu wallahi warri ijoollee teenya wallahi yoo rabbi isinii laafise rabbiin carraa keessa isinii tolche kan haadhaaf abbaa keessa ziyaarsanii deebisan ta'e maa guyyaa torbe takkanti ziyaaraa deebi'a wallahi ziyaaraa deebi'a garuu carraa akkasiillee hin qabu alhamdulillah khayrumaa fi namni carraa akkasii qabda yoo jiraatan hin turina guyyaa torbee lama torbee takka ijuma argaa bira ta'a guyyaa lama sadii biraa oola biraa deebi'a yoo xiqqaate yoo rabbi isinii laafise yoo ka uummanni madaamii koo isinii tole jettu ta'e waggaatti yeroo sadii akkas gootanii jechuudha torbee lama qofa oduu nama nagaa bira kan daladan ta'e inuma isinii fayyama garuu ammoo uummanni adiin kun garaa jabaata baay'ee garaa jabaatanii dantaa ittiin qaban uummata yoo duute meekaappii dibatee mana bu'aa dhaqu jechuudha uummanni kun akka uummata keenyaati miti jechuudha wallahi biyya teenya jechuudha ijoollee keenya hiyyummaa qaqqabe malee wanni gibee keenya raafmata qabu hin jiru amma garuu histii fi miqqenyummaan naannoo keessa facaate malee uummanni keenya duraan walii raafmata godha walii hin miidhu jechuudha garaa hin jabaatu meena maaltu mana du'eetti booyoo dhaquuf deemu meekaappii dibatee deema waan sajaaburraa jechuudha kanaaf uummanni gara jabeessa alhamdulillah khayrumaa kan nuti dhufe malee isaan nutti hin dhufne isaan nu horatanii iyyuu jiranii dhugaa dubbachuudha osoo uummata keenyaa gala nama waa qabu irra daladdee akkaataa inni itti ilaalan waa hamaadha akkasuma biyya namaa irra fagaattees dalaguu wayya biyya kan kee keessa dureessi tokko bira dalaguu irra dhugaa rabbi hiyyeessi bira dalaguutu irra siif kabajaa qaba kanaaf hunda keenya rabbi nagaadhaan biyya keenya nu haa galchu ijoollee keenya mee du'aa naa godhaa rabbi namni rabbi isinii laaffise anallee isinillee fayyaadhaan maatii keenya fayyaadhaan nullee fayyaadhaan biyyatti warra deebinu haa taasisu yaa rabbi guyyaa sun guyyaa kamilaata yaa rabbi guyyaa sun guyyaa kamilaata yaa Allah yaa rabbi tinu laaffisi kanuma isiniin jedha ramadaan illee dhufaa jira ama waa baay'ee maatii nama yaadachiisa ancarraa argadhelee maatii biratti uma biyyarra jirutti maatii biratti baay'ee soomana baay'ee hin beeku alhamdulillah ka qooduma rabbiiti khayrumaaf alhamdulillah rabbi nu haa laafisu rabbi isin haa laafisu hunda keessanuyyuu nagaadha warra galu rabbi nu haa taasisu wallahi nagaa hangaluu caalaa wani nama gammachiisu hin jiru nu duniyaa boonnaa ifaajee keenya nu yala akkas godhan jennee miira hin taane keessa galla garuu fayyaa qabaatanii biyya ofiititti maatii ofiititti haadhaaf abbaa ofiititti nagaa hangaluuni wanna darasa nama gammachiisu san caala nama gammachiisu hin jira jedhee yaadoon akka kiyyatti yaan akka saamara jiru kana jechuudha miira nama keessa jiru miira hamaadha khayrumaa fi alhamdulillahi رب العالمين نولي فيانو فاكنو دك سنو ربي سيني حالا في سجولتنا ورنا قال ربنا عاتاسسو قهي ربنا ناجر والله ارقمني خلاص أنا جبي سجرة والله ارقمي خلاص أم حفق يرنجر نقات ربنا